ከዚህ ቀደም አዲስ ምዕራፍ ላይ ቀርቤ ነበረ። በ13 ዓመቴ ወልጄ ችግር ላይ ነበርኩኝ። ያኔ ችግር ላይ በነበርኩበት ሰዓት ኢቢኤስ ከዛ አንስቶኝ ወደ ሰላም ጻና ኤጋካ ኦብሬቲንቴኛ ነሞጋ ቆሰዲ ልሞቆደቴዳ ሳቲቲ ፊዴት taphattee kolfuu barbaadutti haadha daa'imaa taate. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattootaa hordoftoota walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi haala lafa jirutti Waaqayyo galanni haa ga'u nagaa fayyaa gootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taatan Waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Egaa viidiyoo har'a qabadhee isinii dhufee akkuma taambileen irratti argaa jirtanii obboleettii teenya armaan duratti daa'ima waggaa 13 taatee haatiif abbaan ishee karaa irratti ishee gatanii mucaan shifeerii tokko fuudhee daa'ima ulfeessee ishee dhiisee biraa deemee karaa irra teechee daa'ima isheenuu daa'ima deebitee daa'ima wajjin rakkachaa turte gara fuula miidiyaatitti dhiyeessanii jechuudha. Yeroo sanitti obboleettiin teenya tunkaa baay'ee rakkattee baay'ee cinqamtee ishiinuu daa'ima sammuu daa'imaatiin sammuu bakka fiiddee taphachuu barbaadutti bakka barumsaa hiriyoota ishee wajjin deemtee barachuu barbaadutti bakka uttaaluu barbaadutti dhimee saniin waa baay'eedha jechuudha. Kaa dhimee daa'imummaati waa hedduun nama barbaachisa jechuudha. Ishiin garuu umurii saniin haadha daa'imaa taatee jirti. Haadha daa'imaa erga taate immoo baay'ee karaa irratti gatamtee gizee deessu daa'umsa irratti baay'ee miidhamtee baay'ee waa hedduu keessa dabarte akka carraa immoo akka namni nama gate osoo hin taane Waaqayyo immoo nama hin gatu jechuudha. Yoo namnis nama gate bar Waaqayyo illee nama hin gatu jechuudha. Waaqayyo oduu akka namaa ta'e eenyullee addunyaa kana irratti dhaabbatee hin deemu jechuudha. Egaa kaa obboleettiin teenya immoo akka fedha Waaqayyoo ta'e gara fuula miidiyaatti dhiyaachuu danda'amteerti interviyuu godhamteerti. Maaliif jennaani kufaatiin ishii kun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Akkasumas immoo akka sabaa osoo hin taane akka biyyattiitti akka Itoophiyaatti namni hedduun mucayyoota gargaaree jira. Namni hedduun mucayyoota wajjin ta'ee jira jechuudha. Baay'ee tokko waan nama gammachiisu godhanii jiru jechuudha. Mucayyoon tunis immoo bakka daa'imman miidhamtoota jechuudha iddoo itti guddifamtutti achitti akka barumsa isheetis barattee haala hunda mijattutti achitti fudhatanii jiru. Barumsa ishii sanis achumarraan itti qaxxaltee akkuma ijoollee akka ishii faana jechuudha. Garuu daa'ima wajjin sitti hin tolu waan jedhaniifi adaadaan ishee immoo daa'ima ishee farramtee nan guddisa kan jettu irraa fuute jechuudha. Daa'imti ishee adaadaa ishee biraa jira jechuudha. Garuu haa ta'uti immoo ammaaf immoo adaadaan ishee daa'ima ishee sanii guddiftee iddoo guddaan ga'uu akka hin dandeenye dubbatteerti. Isatti aansuudhaan immoo obboleettiin teenya wanti yaanis immoo maal gooteree amma ishiinis amma akka hirkattummaan ishiin barbaachifne hirkattummaan ammaan booda naga'a. Amma ofitti amanamummaa godhadhee jabaadhee hojjedhee kan mucaa kiyyattiin guddifadhullee ta'uu qaba. Booddee gaafa ani hojjenne gaafa nadhan tattaafannee gaafa nan asuma taa'ee daa'imti kiyyallee immoo booda akka kiyyaa ta'uu dandeechi. Gaafa nan har'aan marraan jabaadhee cimeetu hojjedheen daa'ima kiyyaafis ta'a kan jettu dubbatteerti. Maaliif umuriin kiyya amma naga'ee jira. Duraanii umuriin kee daa'ima waggaa 18 ta'u malee asii ba'uu hin dandeechu jedhanii amma garuu umuriin koo ga'ee jira. Kanaafuu ofan danda'a. Wanta uummanni na gargaares naaf kennaati hojii dhuunfaa kootan banadhee jiraadha jetteerti. Egaa wanti yaani gaafii isa sirrii gaafatteen jedhee fudhadhaani maaliif jennaani namni gizee kufika waan baay'ee namatti mudata immoo waan immoo nama jaalate waan harka namaatitti nama hin bulchini yookaan harka namaa nama hin seessisini yookaan immoo harka namaa nama hin ilaalchisin jechuudha. Dhugaa mucayyoo tana wanta ishii jedhanii arrabsaa jiran koomentoota garaagaraa jalatti birrii keenyaan quufte jedhu gizee ishiin tiktook irratti baatee sirbitu kana jechuudha. Garuu ta'uu hin qabu jedhee tanani mesekendi lamaaf waan ishiin jettu wajjumaan dhaggeeffannee walitti deebina. ኃላፊነቱን ወስዶ የሚወስድ ሰው ያስፈልጋል ስለተባለ አክስቴ መጣችና ኃላፊነቱን ወስዳ ፈርማ ወሰደቻት። እኔም ደግሞ ግዴታ ሰርቼ ማስተዳደር ስላለብኝ ያሉን ስራ ውስጥ ገባው።
ስራውንም ለመስራት እድሜ ስለማይፈቅድ አሁን ደግሞ ህብረተሰቡም ኢቢኤስም የረዳኝ ስላለ ከዚህ ቀደም ደግሞ እድሜ ስላልደረሰ ማንቀሳቀስ ስለማልችል አልተጠቀምኩበትም። akkuma argaa jirtan kana isheen jireenya ishee akkuma ishirraa dhageessan kana jechuudha. Har'a isheen gargaarsamteemti gargaaramte nama jedhatteenti eenan irratti duuluuf maaliif barbaachise mucamootana hamilee ishee cabsuun maaliif barbaachise hojiileen isheen hojjechaa jirtu baay'ee hojiilee namoonni gurguddaan namoonni bebbeekamoon hojjetu jedhamee eeggamu hin hojjenne hojjechaa jirti. Daa'imman akka ofii xixiqqoo ishiin daa'ima tana walitti qabdee kunoo nyaachistee obaasaa jirti jechuudha. Mucamootana hamilee ishee tuquu cabsuun hin barbaachisaa yoon jedhee fudhadhe hin barbaachisu. Odoo beektanii an akka kiyyaatitti kaa irratti duuluun kongumallee hin barbaachisu. Erga isheen gaafii kana dhiyeessite maal gochuu qabu hojii ishiin dandeechee hojjechuu qabdu tokko uumaniifitti hojjechuu qabdi jechuudha. Maaliif jennaan hundi keenyayyuu ijoollee baay'een amma biyya ormaa gola ormaa harka haadha ormaa kan ilaalan baay'een isaanii waggaa 14ffaa kan biyyaa ba'antu jira jechuudha. Idimee waggaa 14 ta'anii biyyaa ba'anii harka ormaa ilaalanii haadha ormaa ilaalanii hojii humni ofii hojjechuu hin dandeenye hojjetanii ofis jijjiiranii maatii ofiitis kan jijjiirantu jira jechuudha. Binigale amma wanti yaani umuriin ishii gara waggaa 16tti gara 17tti deemaa jirti. Nama bakka ishiin amma akkuma namni akkuma qaamaan guddatu yaadanis guddachaa deema jechuudha. Namni bakkuma duraanii bakkuma kaleechaa bakkuma dheengeddaa bakkuma keessatti kufassanii hin taa'u jechuudha. Waaqni immoo bakka kuftesanii ishii kaasee jira. Waaqni immoo iyyuu gaafa sammuu namaa kennu akka ittiin yaadaniif, gaafa afaan namaa kennu akka ittiin dubbataniif, gaafa harka namaa kennu akka ittiin hojjetaniif, gaafa miila namaa kennu akka ittiin adeemaniif, gaafa ija namaa kennu akka ittiin ilaalaniif, gaafa funyaan namaa kennu akka gaarii badaa uffatanii ittiin beekaniif jechuudha. Inna mucayyoon tun wanti yaan jechuudha. Har'a sadarkaa kan hundayyuu geesseerti. Wanta qaamolee miiraa hundumaa ni qabdi. Nama arguu danda'u, nama ilaaluu danda'u, nama dubbachuu danda'u, nama waan tokko hojjechuuf harka qabudha jechuudha. Kanaaf nan hojjedha erga jettee ishiin keechishii hamilee hojii erga qabaatte haa hojjettu jechuudha. Maaliif jenna ilma namaa kan bareechus, kan boonsus, kan gammachiisus hojiidha jechuudha. Namni hojjete bakka hunda ni ka'a. Kanaaf erga ishiin immoo waan ittiin kaatu wanta hojjettee ittiin ka'uu dandeessu tokko yoo kennanii fi hojjettee of jijjiiruu ni dandeessi jechuudha. Jireenya kaleechaa san deebi'ee jiraachuun barbaadu. Har'ammoo jabaadheen hojjedheen dhala kootiifis ofii kiyyaafis hojii uummadhee hojjedhee of danda'uu barbaada. Hirkattummaa jalattis taa'uu hin barbaadu. Warri na gargaaraa turtan hundi keessanuu haga amma guddaa galatuumaa jette. Mee badii maal qabdi? Gaafii kana dhiyeessuun immoo komii tokkollee hin qabu. Gaafii isa sirrii gaafatte maaliif jennaani kinoo har'amee laala hojii ishii kana laala daa'imman akka ishii walitti qabdee nyaachisaa obaasaa wajjin taphachaa deemaa jirti. Waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Immoo nama gargaaranii raawwatanii nama waqqasuun maaliif barbaachise? Amma yoo ishiin kana gaafannaanii liqaa Itoophiyaatu sirra jira, liqaa hizbii Itoophiyaatu sirra jira, isa dura kaffalii. Kana jechuun maaliiftu barbaachise? Uummanni gadi ba'ee birrii keenya nu kaffalaa hin jenne jechuudha. Warroonni itti kaatanii loltaniin jechuudha. Dhugaa rabbiifuu biyyi keenya inaaffaa qabdi. Maal rakkoo qaba? Oo hojjetatte, yoo of jijjiirte, jireenya kalee san keessaa yoo baate ofan danda'a. Hirkattummaa jala hin taa'u. Waan wayii banadhee hojjedheen immoo of jijjiiruu barbaada jetteerti. Har'allee taanan immoo teechetii miti jechuudha. Inni hojjetti jechuudha. Hojjettee of dandeechee jirti. Birriin dhagaa amma uummanni walitti qabeef immoo takka ishee bira hin geenye ganaadha jechuudha. Uummatuma bira jira. Amma isa san naaf kennaadha jette PSC bira jira jechuudha. Naaf kennaati ittiinan jiraadha. Ittiinan immoo daa'ima kuyyaas guddisaa. Daa'imti kiyyaas immoo akisteetiyaa kan adaadaa koo bira jirti waan ta'eef ani immoo amma of danda'ee ilmoo koo gara kootti fudhachuu barbaada kan jettudha jechuudha ishiini. Rabbitu daa'imas namaa kenna. Ishiin illee rabbitu idimee kana idimee waggaa 13 kanaanii ilmoo kana ishii baachise jechuudha.
jireenya ishee kana jijjiiruuf yookaan immoo haaluma kanaan kaa'ee ilmoo kana hidhaa kenneera. Sa'aatitti barachuu qabdu, sa'aatitti kaachuu qabdu, haadha daa'imaa taateetti. Ishiin amma hamileen ishii barattee iddoo tokko ga'uun hamilee baay'ee hin qabdu jechuudha. Maaliif jennaan shamarri takka yeroo duraa yoo cabde dhugaa bakka duraa sanitti deebi'uun baay'ee ulfaata. Ishiin immoo goobaziidha. Bakka nan hojjedha, hojii uumee nan hojjedha, dubartii geessudha, naman hojjechuu danda'udha jettee gaafattee jirti waan ta'eef kun immoo komii tokkollee nama hin barbaachisu jechuudha. Namnis komachuun hin barbaachisu. Gaafii sirrii gaafatteen jedhaan akka mataa kootiitti jechuudha. Kana gashii kun biyyatti jechuudha waa hedduu hojjetee kan jiraatudha jechuudha. Maaliif jennaan hundi keenya idimeedhaan namni idimee guddatee biyyaa baay'ees hin jiru. Of danda'uufis tattaafachuunis bakka ishiin kana yaaduun ishii sammuu goobazii sammuu cimaa qabdi. Warroonni immoo tiktookii gubbaatti maa sirbita akkas jettanitti naaftan yaa sirbitu maarree idimee shiiti yeroon kun jechuudha. Yaa taphattu yeroo shiititti mucaan tun daa'imummaarra jirti. Waan namaa hin xunne waan ofiitti sirbite jechuudha. Inaaffaan agana ga'u irratti duuluun agana ga'u baay'ee tokko nama qaaneessa. Isiniin jechuu jaaladha kabajamtoota kiyya akka bakkuma durii sanitti argamu osoo hin taane amma ishiin jijjiiramtee argamudha jechuudha. Maaliif yeroo kanatti ishiin taphachuutu ishii barbaachisaa, uttaaluutu ishii barbaachisaa, sirbuutu ishii barbaachisaa, bakka waan baay'eetu ishii barbaachisaa jechuudha. Idimeen ishii haadha daa'imaa ta'uuf osoo hin taane carraatu haadha daa'imaa ishii godhe malee umurii waggaa 16 eenyutu haadha daa'imaa ta'ee bakka carraa shamarraniiti tokko tokko inni carraa erga carraan immoo kana kennee fi amma immoo qaamanis guddattee yaadanis guddattee waan hundaanuu guddatte jechuudha. Warroonni immoo waan biraa jettaniini umurii ishiiti irratti hundaa'a waan ta'eef odoo jeequu baattanii osoo tuquu baattanii waan keessan hin xunne qaama ishiitti sirbitee waan ofiitiin taphatte malee wanta balleessite tokkollee hin qabdu. Gara biraatiin illee maallaqa uummanni gargaares waan gadi baatee ittiin akka barbaadde goote tokkollee hin qabdu. Naaf kennaa ittiin hojjetadha jette malee agammaallee maallaqni waan harka ishii ga'e hin jiru. Inna ishii cinaa dhaabbatanii jajjabeessanii wanta ishii barbaachisu bananii fi hojii san irratti jabeechanii ishii wajjin ta'uudha malee maaf kana goote maaf kana gaafatte idimeen kee hin geenye jedhanii duubatti hambisuun gaarii miti isiniin jedha. Warroonni jecha hin taane dubbattan keessattuu maanguddoo fa'aa taatanii nama gurguddaa taatanii fa'aa wanta hin taane dubbachaa jirtu. Odoo dhaabdanii gaariidha. Isinis dhala qabdu, ilmoo qabdu. Ilmoon jechaan immoo waan taatu hin beekanii. Dhugaa yoo kana ilaalanii rabbiin harka namaa nama laalchisee dhugumatti jechuudha. Maaliif bakka namni namaa godhee raawwate yoo nama waqqase waan baay'ee namatti dhaga'ama jechuudha. Amma mucaan tun wanti yaan jechuudha. Waan nama waan turte hin qabdu, waan hatte hin qabdu, waan goote tokko hin qabdu jechuudha. Hin gargaaranii rakkattee iyyeen gargaaranii jiru. Gargaaran iyyeen bakka kufte sanii ishii kaasan. Har'a immoo bakka kufe sanii ka'ee jira galata rabbii. Amma kan danda'a yoo jettu kana nama gammachiisa malee akkamitti nama aarsaa, akkamitti waan hin taane nama dubbisaa dhugumatti jechuudha. Yaanni ishee kun baay'ee tokko wajjin ta'uutu malee irratti duuluun hin barbaachisu jechuudha. Ani immoo viidiyoo kiyyaa sumaarraa nan goolabaa jalqabaa kaatanii hanga xumuraa waan wajjin taatanii ulfaadha. Galatuma like share subscribe godhaa.